Jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota chaanaalii YouTube furtuu akkam jirtu baga nagaan jecha har'as barumsa gabaabaa tokko isiniif qabadhee dhufe hanga dhumaatti na hordofaa. Barnoota har'a wajjin laallu barnoota baay'ee barbaachisaa fi gaafii namoota hedduuf deebii ta'u wajjin baranna hanga dhumaatti na hordofaa. Akkasumas obboloonni kee haaraan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon isin ture immoo obboloota keessan biroof share godhaa hanga dhumaatti na hordofaa. Viidiyoo baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa namoota tokko afaanota afaan garaagaraa baruu warra barbaannu akkasumas afaan garaagaraa warra shaakallu miseejii garaagaraa barreeffama garaagaraa afaan barbaanne barreessuudhaaf kan nu gargaaru aappii baay'ee barbaachisaa ta'een har'a isinitti agarsiisa hanga xumuraatti na hordofaa. Kallattumaan gara barnoota keenyaa deemna. Aappii kana argachuudhaaf jalqabaa ani bilbila kiyya irratti aappii kana buufadheen jira. Aappichi akkuma argitan aappii kanaadha jechuudha. Aappii kanaadha Gboard jedhama. Salphumatti Play Store bilbila keessan irra seentanii argachuu dandeessu. Aappii baay'ee barbaachisaadha. Aappicha buufachuuf akkamitti akka deemnu waliin ilaalla. Aappicha buufachuudhaaf jalqaba gara Play Store bilbila keenyaa deemnee bakka sarchiitti Gboard jennee barreessina. Barreessine gaafa sarchi goonu salphumatti aappiin kun nuuf dhufa. Kun lammaffaarra kan jiru kana jechuudha. Kan argitan kanaadha jechuudha aappichi. Kan argitan kanaadha jechuudha. Gboard the Google Keyboard jedhama. Aappii baay'ee gaarii ta'ee fi baay'ee gaarii ta'e baay'ee itti nama fayyadu akkasumas reetii gaarii kan qabu hordoftoota hedduu namoonni hedduun buufatanii kan itti fayyadamanii jiranii hanga 500 kan ta'an kan itti buufatanii itti fayyadamaa jiranii aappii baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ani buufadhee waan hin jiruuf isin immoo buustanii install gootanii itti fayyadamtu jechuudha salphumatti. Ani buusee waan hin jiruuf kallattumaan open jennee gara keessa isaatii seenna. Gara aappii kana gaafa deemnu preference isaatu jira. Tiimii garaagaraa qaba, tekstii qaba, wantoota adda addaa of jalaa qaba jechuudha. Voice type illee qaba. Akkasumas sagalee nu waraabuu danda'a. Sagalee waraabee gaafa nuti sagalee haasofnu inni immoo barreeffamaan nu barreessuu danda'a jechuudha. Aappichi aappii baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Kan nuti as jalaa sirreeffannu preference kana jalaa wanta muraasa sirreeffannee keessaa baana. Warreen jalqaba jiran kana number row, show, emoji, switch key kan jedhu kana lamaan isaa hubantan gaadha jechuudha. Warreen kan yoo banamuu baate rakkoo takka illee hin qabaatu jechuudha. Kallattumaan gara meeseejii yookiin gara iimoo gara telegiraamii gara barbaanne barreessuuf iddoo nu barbaachisu kamiyyuutti fayyadamuu dandeenya salphumatti waliin ilaallu. Jalqaba wanti nuti gochuu qabnu siitingii bilbila keenyaa yookiin gubbaa kana gadi axoofne seenuu dandeenya yookiin immoo aappiidhuma keessaa aappiidhuma siitingii barbaanne mura siitingiin as jira seenuu dandeenya salphumatti seennaa jechuudha. Erga seenneen booda gadi dhufnee bakka keyboardiin jiru sarfeesii garaagaraa qabaachuu danda'a bilbilli. Fakkeenyaaf bilbilli kiyya General Management kan jedhu ofirraa qaba. General Management bakka jedhu irratti kilik goonee kaanee dhufnee keyboard list and default kan jedhu kana irratti kilik goonee warreen kana hunduma isaanii banaa godhanna jechuudha. Fakkeenyaaf keyboard kan hin qabu hunduma isaa banaan godhe jechuudha. On goonee permission isaa okay goonaaf jechuudha. Salphumatti bakka keyboard jala seentanii banaa gootu hunduma isaa adda banaa gooneen booda kallattumaan gara meeseejii yookiin iimoo yookiin telegiraamii barbaanne keessa seennee waliin ilaalla. Fakkeenyaaf meeseejii keessa seennee ilaalu. Meeseejii keessa seennee erga kaaniin booda inni keyboardii nuuf fida. Keyboardii gaafa nuuf fidu fuula kanaan nuuf fida. Fuula kanaan nuuf fida jechuudha. Nuti bakka mallattoo tuqaa afur fakkaatu jirtu kana irratti kilik goonee goda kana jira jechuudha. Keyboardii kan federaa haa jiraatu goda kana jira. Bakka translate kan jedhamu irratti kilik gooneen booda dhufnee asii laanguujii filanna jechuudha. Laanguujii irra kaa'uu barbaanne. Fakkeenyaaf afaan Oromoffaa Ingiliffatti, afaan Ingiliffaa Amaariffatti, Oromoffaa Amaariffatti, afaanota garaagaraatti jijjiiruu yoo barbaanne bakka kana dhufnee jijjiirra jechuudha. Fakkeenyaaf Amaariffaa yoo barbaade Amaariffa irratti kilik goona jechuudha. Waan biraatti akka nu barbaachisu. Bakka direct language jedhu kuni afaan keenyan ta'a waan ta'eef rakkoo takka illee hin qabaatu. Garuu kan nuti jijjiiruu qabnu bakka kana jijjiiruu qabna jechuudha. Afaan barbaanne irra kaa'uu barbaanne asuma wal harkifnee Afrikaansii, Arabikii,
afaantu gosa garaagaraatu jira jechuudha. Afaan hundumatu jira. Afaan Chaayinaa jira, afaan Fireenchii jira, afaan gosa garaagaraa waan jiruuf afaan barbaanne irra kaawwanne laanguujii barbaanne irra kaawwanne fakkeenyaaf afaan Amaariffa irra kaawwadheen asii jalqabaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba Ingiliffa irra kaayaa jalqabu. Ingiliffa irra keenya jalqabne gaafa nuti Oromoo afaan barreessinu inni immoo Ingiliffaan nu barreessa. Fakkeenyaaf gaafa nan akkam jirtu jedhee gaafan barreessu inni immoo asitti how are you jedhee nu barreessa jechuudha. How are you jedhee barreessa. Asitti akkam jirtu jedhee barreessa. Asitti how are you jedhee barreessa. Waan an jiru hunduma jechuudha. Fakkeenyaaf eessa fakkeenyaaf eessa jirtaa jedhee gaafanan jirtee gaafanan barreessu. Eessa jirtee gaafanan barreessu inni immoo where are you jedhee barreessaa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin nu barreessa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin barreessa. Asii bakka kana tuqnee send gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf abbaa lakkoofsa kanaatiif yoo erguun barbaade bakka kana tuqee send gochuu nan danda'a. Yoo salphaamatti afaan Ingiliffaatiin namni sun afaan Amaariffaan beekuu ta'e yookiin immoo Ingiliffaa barreessuuf yoo barbaade jechuudha. Afaan biraatiin yookiin afaan Amaariffaatiin barreessuuf yoo barbaade amma immoo ammas akkana gara duubatti baaggoonee afaan biraatiin barreessuu yoo barbaade fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin yookiin Amaariffaatiin barreessuu yoo barbaade afaan Amaariffaa irratti Liddan godheen booda bakka kana Amaarik ta'uu qaba jechuudha. Afaan Amaariffaatiin barreessuu waan barbaadu. Bakka kanatti yogguun Oromoffaan barreessu inni immoo Amaariffaan na barreessa. Fakkeenyaaf barreessee sin agarsiisu. Nagaa jirtaa jedhee gaafa inni barreessu inni immoo danaan jedhee asitti afaan Amaariffaatiin na barreessa jechuudha. Na barreessa. Waan biraa mutoon dhufaa jirtaa jedhee barreessee dhufaa dhufaa jirtaa jedhee gaafa inni barreessu inni immoo Amaariffaan asitti na barreessa jechuudha. Too qubee isaan jijjiirin bifa baay'ee gaarii ta'een jechuudha. Afaan barbaanne kamiyyuu kanatti salphaatti gara afaan barbaannetti jijjiirachuu dandeenya. Baay'ee hojii nuuf salphisaa, baay'ee afaan illee nu barsiisaa, appii baay'ee gaarii ta'edha. Itti fayyadama. Play Store bilbila keessan irra seentanii buufachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo description jala linkii isaa isiniifan kaa'a yookiin immoo Telegram chaanaalii furtuu app irratti linkii isaa isiniifan ergaa. Achi ala salphumatti buufachuu dandeessu. Itti gargaarama. Gaafii qabaattan immoo komentii irratti barreessaa. Nagaan naa turaa. Isinan jaaladha. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo isin tole immoo obboloowwan keessan biroofis share godhaa. Yeroo gaarii barnoota biraatiin walitti deebina. Nagaan naa turaa.